tu qophii daddacha jaalalaati itti dhihaadha. Daddacha jaalalaa 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 iyyannoo jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa qophii daddacha jaalalaa. Maasha Allah, Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Haaluma kanaan itti fufaa. Qophii gaggaarii nuuf dhiheessutti jirtan. Ani Yeettuu Saatuu Qaakkaa jedhama. Biyya Arabaa keessatti dalagachuu jira. Dirqama nama hundarraa hin oolamne waan ta'eef gurbaa tokko wal jaalannee bultii jaarrachuuf walii galle. Achi booda nu lameenuu maatii keenyatti himuuf baallamanne. Haaluma baallama keenyaatiin ani abbaa kiyyatti bilbilee waa hunda himeef. Gurbaa tokko walii gallee jirra. Maatii isaatiin wal baraa dhiyootti nikaha nuuf gootan jedheen. Abbaan kiyyas hayyee rakkoon qabu wal barraanaan jedhe. Yeroo muraasa booda abbeeraan kiyya tokko naaf bilbilee nama gaarii siif argee jira. Nama kanaaf nikaha siif goonaa naan jedhe. Lakki ani nama birootiif ahdii seenee jira. Nama ati jettu kana hin barbaadu jedheen. Booda abbeeraan kiyya abbaa kiyyatti dhaqee namni isii wal baraa jettee dhaamatte nama kana jedhee saahiba isaa tokko wal barsiise. Abbeeraan kiyya kun saahiba ofii kanaaf na kennuu fedha. Booda abbaa kiyyatti bilbilee nama wal baradhaa isiniin jedhe saniin wal barattanii jedhee gaafadhe. Nama abbeeraan keessii fileen wal barree jirra naan jedhan. Lakki abbaa ani nama san hin fedhu. Nama birootiif ahdii seenee jira jedheen. Waan nuti siif jaalanne jaaladhu naan jedhanii naan lolan. Anis abbaa kiyya mufachiisuu waan hin barbaanneef hayyee abbaa waan isin jettan fudhadhe jedheen. Osoo oolanii hin buliin saahiba abbeeraa kiyya kanaaf nikaha na godhan. Eega nikaha nuuf godhanii booda saahibni abbeeraa kiyyaa kun natti bilbilee mallaqa hanga ammaa hojjetaa turte eessaa qabda? Maatii keetiif ergitamoo maaliin godhaa jirta naan jedhe. Dubbiin isaa tun ajaa'ibuma natti taate. Maal mallaqa kiyyaaf na laallatte moo maalii jedhee gaafadhe. Yoo mallaqaaf hin ta'in waan biroo maaliif si jaaladharee naan jedhe. Achi booda yoo an mallaqa itti ergu na shaaxaan na dubbisa. Yoo an itti erguu dhiisummoo natti dallana. Dhiyootana sababa kanaaf wal dhabnee jirra. Mee maal na gorsitan? Furmaanni kiyya maalii? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Maal jettame Usman? Eeginni furmaata himee fi maaliif firkitisiin? Mee akkamitti? Maallaqa qofaafin si barbaada. Kanaan ala hajaa sirraan qabu je'eeminni. Sun dhugaadha. Garuu iyyattuun tun akka nuuf ibsiteetti bultii tana kabaja abbaa isiitiif itti seente. Abbaan kabajamuu qaba garuu wanni hundi daangaa qabdi. Namni kun maallaqaaf qofa akka isi barbaadu himeef. Waan kana abbaa hubachiisuu qabdi. Hawaasa keenya bira aadaa tokkotu jira. Nama wajji jiraatan mufachiisuu dhabuuf wareegama guddaa kafalan. Laal firiyaa wanni hundi sadarkaa qabdi. Namni nama hundara sitti aanu maatii teeti. Haadhaa fi abbaa, ilmaan, adeera, akaakoo, eegasii ammoo ollaa achi booda araddaa keessa jiraattu. Magaalaa, godina, aanaa, biyya. Haala kanaan wal caalaa deema. Osoo haqa maatii teetii hin eegin haqa ollaa eeguun waan faayidaa qabu miti. Abbaan iyyattuu tanaa obboleessa fi gammachiisuuf jecha intalasaa jiruu hin taanetti naquun qabu. Eegaa haqa maatii fi eege booda gama firaatti achi dabruu mirga qaba. Anis kana amana. Nama wajji jiraannu gammachiisuuf jecha maatii keenya rakkoo keessa naquun waan hin taane. Mee gama iyyannootti aantutti ce'e. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota daddacha jaalalaa. Qophii iyyannoo jaalalaa tana nuuf dhiheessuu keessaniif galanni keessan jannata haa ta'u jechaa gama iyyannoo tiyyaattiin dabra. Maqaan kiyya Farhaan Yaasiin jedhama. Iyyannoon tiyyaas akka asii gadi tana. Haadha manaa tiyyaan eega walitti dabalamnee waggaa tokko geenya jirra. Garuu qaamaan wal biran geenye. Ani akkaanin isii jaaladha. Yoo waan tokko dalaguu barbaade hunda isiidhaanin mari'adha. Yaadan ammariif itti dhiyeessu hunda waanin ani yaade faallaa malee hin dubbattu. Hogguu dubbiitii dura dhaabbatti. Yeroon waan tokko gaafadhu hunda akkaan dallanti. Maal akkaan siin je'u barbaadda faanaan jetti. Akkasuma yeroo garii yoona haalaan isii yaade viidiyoon dawwalaaf. Garuu isiin na jalaan kaaftu. Yeroo hedduu naan haasa'uun jaalattu. Torbaan keessatti yeroo takka yookiin lama yeroo isiif mijaawinaaf bilbilti. Yeroon an dawwaluuf garuu hin kaaftu. Ani dalagaan qaba. Haalaan hin biiziidha. Telefoona haasawaa ooluun danda'uu naan jetti. Haalli siquu yaaddoo guddaa natti ta'ee jira. An dhugumatti sababni isii barbaadeef dhimma addunyaa yookiin bareedina fuulaa osoo hin taane haadha ilmaanii gaarii akkanaaf taatu barbaadeeti. Yoo rabbiin jiruu nuuf tolche addunyaarratti bultii qananii wajji jiraannee akhirattis warra jannata wajji seenu akka taanuun barbaada. Garuu haalli siquu boqonnaan na dhoowwe. Meeyyaa qaroowwan ija teenyaa
gorsa qalbiitii tasgabbeessunaaf dhaama waan rakkoonatti tahee bultiitii miidhutti jiru tanaaf dhaamsa gaariinaaf dhaama murtii abbaa murtii obsaan eeggadha galatooma. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. فريها ميا دخنقة torbaanitti guyyaa lama naaf bilbilti jedheemi. Duuba maal rakkoon jabduun inni himatu. Akka guyyaa raada waltuuf fedhagaa. Inuu guyyaa keessatti hogguu lamaa fi sadi fa'a. Nama gariitu jira akkasii nama jaalatu guyyaa wajjaasoo fedhu. Jiruun namatti hin dhiistu kaawwan akkasii. Isiin rakkoo isii bira jirtu himtee jirti. Ati abukaattoo dubartootaa ta'uu kana dhiiftuumi? Laa sanii miti. Isiin dalagannatti baay'ata jette. Ammas torbaanitti guyyaa lama ni bilbilteef. San qofaa miti bar ni dallanti waa'ee nan dubbadhu hunda yaada faallaa malee naaf hin qannituu je. Yoo inni waan isii dallansiisutti dubbate hoo. Sanisumaatu beeka. Tarii bakki isiin hojjettu bakka telefoona itti haasa'uuf mijaa'u ta'uu dhabuu danda'a. Yaadime osoo hoogganaan keessi bira dhaabbatu sitti dawwalanii akkam nagaa jirtaa saahibii maaliif akkanatti dhabamte mee waa siin mari'achuu fedha yoo siin jedhan maal jetta. Telefoona gurrarratti cufuu malee wanni biroo maaltu jira jetteeti. Nama telefoona nurratti cufu kumachuun duratti namni sun maal akka dalagu haala inni keessa oolus beekuun barbaachisaadha. Dhuga jette waan hafe gamoo abbaa murtiitti dabarse. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن دقيفتوتا تلفزيوني نور الهدى بك جرتن دكيسة ربين خير جرود ياتي في تأكيرا دكيسة سناجرات جسو جتشادا قام سقنتا تنيا سقنتا دادة جالة تدبرح سنرى قافتو وانجتو jaarsana dhiisee mallaqa kiyya fuudhetu jira jetti gabaabinaan namni nama fuudha jennaan ka mallaqa kiyya fuudhu jette duuba. Naam nama tokko wal jaalannee nama wal jaalanneen san adeerri kiyyan harkaa buusee ka ofii jaalate abbaa kiyyaa wal ta'e anilleen hayyee je'e sanqee ballee jetti. Gabaabinaa waan jennuun atilleen balleessite adeerri keelleen balleesse abbaan keellee balleesse jaarsi keelleen balleesse isin hundinuu warra waliin waa balleeyse jenna. Tayyib ati akkitti balleessite naman jaalanne maa heerumta. Naman jaalanne yoo heerumte yoo inni khayrii si dubbatellee sharrii waan si dubbatu sitti fakkaata. Yoo inni si faarsellee waan si arrabsu sitti fakkaata. Yoo inni gammadellee waan inni rifatee boosi fakkaata. Jiruun nama jaalatan wajjin malee namaan deemtu. Yoo ayyoo abboon keessa dirqanis ka isaan irraa hafisiin jedhan san irraa haftee ka hin jaalanne kana haga ka'atii fi warri kee waliin jaalattan dhufutti ka isaan qofa jaalatan kana diduu mirga qabda. Shari'aan ayyama sii gooteerti. Naam kan dhiisee gasiin jedhan dhiisu kana heerumu yoo siin jedhan kana ani hin jaalanne jettee diduu dandeessa. Adeeraa fi abbaan keetis nama ati hin feenetti si kennuun badiidha. Jaarsi keetis si fuudhuu dhiisee horii kee fuudhuun badii. Gara tokkotti dhugaa qabaa jenna jaarsi kee. Ayyoo tiyya ayyoo marqa bulluqaa haati jalaa duutee ilmaan waan jedhanii booyan ilmi tokko waan jedhee booye ayyoo tiyyaa ayyoo marqa bulluqaa jedhee booye. Obboleessi nama sanii waan jedhee deebiseef booyinsuma keessatti isiillee noomaan taane akka wal gayuu gootee jedhee booye. Ayyoo tiyyaa ayyoo marqa bulluqaa yeroo jiru haadha isaa
waan hir'isutti jiru fakkaata inni ammoo faarsutti jira obboleessi kun kadhageeffatu ummaa teenya nu jalaa hir'isutti jiraami kajoo isiillee wamaan taane akka walgayuu goote kanaaf gartee bishaan itti dummeessite akkasan ijaarsi keetillee wamaan taane gama tokkoon jenna maaliif jennaan namni yoo duniyaaf kanama fuudhu taate intalillee yoo duniyaadhaaf ka gurbaa tokko heerumti taate gaafa duniyaan biraa kutte warra sun warra wal biraa kutu duniyaan ergisa rabbiiti haga rabbiin fedhe teeysi guyyaa rabbiin fudhate ergisa ufii guyyaa rabbiin deeffate khalaas ni kutti gaafsan jarri kun warra wal fitu warra wal lolu warra addaan bahu وهكذا نمني بريدنا فولا لا لولي تلوفه قافا فول لسون فكته لكبانا تاو دلمان تاو فولا فور ولي دفس قافا فول لي بكسا قديسه ورسو ور والقديس ور والنيات ور والماتر ور والفتو نمني ربي قدا فولي تلوفه فإن الله لا يموت أبدا حي قيوم ربي كن يهندو هنجر جيرم أكسم التجرات ورّي صندوق أكسم وجد اللومن أكسم وجد جراتا فاظفر بذات الدين تربية يداك إسي دينيك أبدو ملكاوي سنبر بادر يو أكسين تئن حركي تيلفتها متأنتو وجي رسول عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنا كنجي هي يوم يجبر يو ديني فولين بربادتين أبا رسول الله كيسين تيا أمة إسلامه نعم ولما قالتي كرانك قبات ملك أبات نما أماو در باسي ستهمه هريف سفود سنجي وانا تجالة تيسوف بينك إني موتي تئي بلشا تئي آتي ورّا قبيرا كفالتو تاتي هنگا يومي جراتا نمني قبيرا كفالو الرخايان قبيرا غافن كفاليني هدما بولا لفجلاتيس هدمو مو بكتم سيجي سنين بينك من هدا داشريا كم سنتا معنى كنا آتي صاحبا غرتي ملك آتي ملك أف بربادمتي سنفوني نمتيج ملك أفودي فرمانك نمتيج ديني برسيسي شريعة ربي أكنا جين لغا ربي اتهمي حركة كيهن إيقاتين وفي دلغتها بلو أتس هذا منا خبجمتو تأي هذا منا اتقافتمتو منا بريزدانتي منا تأي أكاسي تجراد هنگا يومي ميشا على تاتي جرون تيسي ديمت كان أفجرو تيسن سري فتادا yoo diinii timtee diinii san sii qeebalee dhugaadhaan jette akkanaan jette yookaan nama itti ergitee nama gartee ahkaama shari'aa isa barsiisu jaartiin ta'e akka jaartitti mana teessee ilmoo si horu ati dalaydee carraayitee itti fidu je'anii nama dhugaa itti himee dhugaa san fudhatu argattee itti ergatte sii qeebalee dubbiin taate wa illaa akka amma jirtan kanatti halaaka jiruu ta'e laalladhu siin jedhe kun asitti muramaa gaafatan lammeessaadha gaafatan lammeessaatis wama jaabaa gaafata jaartii eega gartee walitti dabalamne amata tokko amma walitti hin dhufne jaa jarri kun jaarsaa jaartummaayyuu waan ta'e waliin beeyne haga ammaa girdoo duubaan jaarsaa jaartii waliin jechu jiran mi'a waliin beeyne waan jedhan duuba jaalalli tun akka ibiddaati jaan ibidda abbaa yoo jala jiraate yoo bira jiraate ni tuttuqa akkan dhaamne ni qabsiisa jala deddeeme yoo inni biraa fagaate ibiddi tun ni dhaamti jaan وهكذا الحب جال اللي أكاسي فقوت يسيب الدأفوفتي قبسيسون حاجة يوميت وان مال وان فكان انت لا ولدت دفن تايل مولي ران ارغتين تحاجة اما اد جرتن
كأكما خنا ولينو جالة لجبي سوفيتو كاران تاني رديمو جرتا جيتشو جيتشا كجيلا نتين ديبستو جيتشا سري نتين ديبستو نمري أداني مريكي ينك إيبالتو أكنا جت يوم والأغرتني يوم والبرتني وهند سراك إيبالت طيب أصلي قرتي حكمي إسلامات التجارتين جرسك آلي قدون والرب لفكاي واجب أسيتي يو وان معسيتي وان شبوت إني أججي ملي يو وان دلتي أججي لا طاعة لمخلوق في عصيان الخالق المنا ما مخلوقتك قال قولوا ننجرو اي سجدتونهم برباكسو ربي قداد ذني ربي قدا خلفني أبدا سنين تو أما وربي نكلفني وان شريعة هندين كيستي وان شريعة ولين دمني كيستي قالي سقولوا واجب قرو قالي بقوسسو كناف كرب برباكسا كرا إرديمني isiitan akka qaalii nama gootu godhantu jira jaalala gogoyduu tanan dhiiban akka walit dhuftan godha akka wal agartan akka yaada wal dabarfattan wal bira jiraattanii wajji ooltanii wajji taysanii wajji nyaattanii wajji ciistanii haala sanii yaali la'alla qaalii si godhuun rabbiin laafisee akkasiin ni argama ta'a waakadha yeroo hundatti dubbisuu feeta isin biiziidha jetti san isiinuu himatte himannaa isaanitti maa irraa qeebaluu dhabdeenis rakkoo amanutti hin jirtumoo natti kijibdii yaaddemoo moo osoma akkasitti hujii sanit jirtu hujii san dhiiftee na haa dubbisuu yaadde natti kijibdee oka yaadduu taates kijiba taraa duraa irratti qabdee kijibaan beekamtee achi booda yoo shakkitanii fakkaata ammoo kadura kijiba irratti hin qabin ka kijibaan hin beekin shakkuun lafaa kaatee hin barbaachisu yoo shakkuu baatte oo dhugaadha hujii qabdi biiziidha yoo jettee amanteef akkuma biizii yookaa hujitti shaagalamtuu hewasamtuu taate san wajjiin hujii san dhiiftee na haa dubbistoo kayyadu taate hujiin sun hujii namaa taate namni hujii sanirraa hujii kiyya balleessa jedhee si ari'uutu mala hujiin sun hujii isiituu taate namni kun hujii na hojjetu hujii oofutti hin jiru yoo waa irraa bitachuuf dhaqan dafee namatti hin gurguru jedhee kaastamarri yookaa dambanyaa wanni jedhan namarraa deemutu mala gabaabdutti hujiin ni badaa jechuu san obsuufii qabdaa beekuufii qabdaa jenna walumaa galatti dhaamsisiif dabarsinu atiif isiin akka walitti dhuftan karaa itti wal qunnamtan karaa wal bira dhuftanii haadha ilmoo abbaa ilmoo isiin isaadha ilmoo taate atis abbaa gartee ilmoo taatuun karaa sayyaali karaan sun dallansuu karaa ittiin muran wal dhabuuf wal kallafuu biiznillah karaa ittiin gabaabbatu jechuudha karaa kana deemisiin jenna sagantaa keenya karaa asumatti dhaabnaa ربي وان برنن وافهم سيسو اتنو هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة من اللقاء نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا